السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duranduse isin argu kiyyaa fi gammachina dhagahama kabajamoo Haji Ali Wariyoo kabajamoo nama maqaa dhahee walii ga'uu hin danda'u. Asumatti illee mal'ifama gammachuu guyyaa kanaati fi gammachuu bakkee kana ammas Naayiroobii maashaallah maqaan keessa Naayiroobii ta'etti haflis haroobu warra jirtanii nama isteeji irraati miti. Gammachuu kanaaf isin arguu kiyyaa fi malee nama dubbilee danda'u miti ifamnaa gootanii. Akkasumatti South Africa irratti dhaamsa isinii qabnutu jira. Dhaamsa irratti illee asirratti akka danda'e tokkoon mata duree isin ga'uu ni danda'a. Akkasumatti ani maqaan kiyya Jamaal Kataboo jedhama. Dhaloonni kiyya Arsii Fayyaa. Naashinaalitiin kiyya South Africaadha. Ta'uu akkuma isin beektanitti galata isin galchuun barbaadudha. Abbaa kitaabicha kanaa Dooktor yookaan barreessaa Muhammad Kadir. Ammas itti aansee koree kitaaba kanaa yookaan ispoonsara warra taa'amanii ammas deebineetiin warra hirmaatota yookaan sagantaa kanaatiif keessattuu warra Naayiroobii maashaallah warri maqaa nutti gootan akka hawaasa Naayiroobii kanarratti illee akka nama tokko hidhaadhee mana Oromoo yookaan Oromiyaa bal'oo keessaa mana lammataa akka taatee barbaada maashaallah. Rabbiin isin ajaa'ibu umrii isin ajaa'ibu jecha. Asitti aanseetiin akka South Africaatti yookaan Arsii yookaan immoo Oromoo South Africa jirurratti dalagaa kennaa Shee Sultaan Tamaam hawaasa Sikh Commando South Africa keessatti jecha bakka sanatti koree olaantummaa keessatti illee bakkee qabu malee akka Oromoo South Africa irratti illee warra miseensi taasisan keessatti akka irratti ibsu barbaada. Haa ta'u waa'ee kitaaba kanaa irratti qoosii waan ishee tokko takka jira. Ishiinis maali? Kitaaba kana bu'uurarraa South Afrikaan akka haadha yookaan immoo akka waan kan murtiitti warra dhaabatee awwaalarraa gara waan dhugaan kan bakkee buusee kitaaba kunillee akka inni kitaaba kunillee yookaan barreeffameetiin as bahee South Afrikaan akka tokkotti bittee yookaan gurgurratti. Dura warra bakkee kan goora qo'eetiin bakka kan argahee bakkee kan immoo mataa tiiruu keessanii South Africa irraa akka ta'etti manni hawaasa addunyaa reejistammartu Ameerikaa deebisee jechuudha. Galata guddaa qabdanii South Afrikaan bu'uura waan kanaa irratti isin tokkoffaa akka haagarraa isin ibsuu barbaada. Haa ta'u malee ammas dhaamsa kana irratti isin deebisee wanna dhaamsa achirraa isin barbaadurraa akka South Africaatitti silaa waan kana awwalaan nuti godhuu danda'a ture South Africa isin beektan rakkinni jiru tokkotu nutti jira awwalaan akkuma kitaabicha kana nuti waa hundaan qopheeffannee yookaan eebba amma maashaallah Naayiroobii irratti kan South Africa irratti gooneellee murteeffannee waa hundaan deemnee turre haa ta'u malee rakkoo tokko nuti argame namni gaariin akkuma isin beektan biyyi tokko rakkina qabdi waan akka biyya keenyatti hongoon galteetti waan irratti gargaarsa godhuudhaan deebinee raawwanneetiin namatti nama Oromoon qabdu keessa yookaan Keenyaa kana keessa ture nurra dhufee ajjeesee ijoollee sorii yatiima guddisaaf jecha uummatuma kanatti deebi'ee wal gargaarsa irratti ture. Itti aansee ammas nama keenya qabaataa akkuma isin dhageeffanitti nurraa kennaaf ta'ee inni sunillee gara bultii 40 nurraa ture booda wanni sun harkaa rakkoon itti uumamee dooktorri kennallee akkuma isin beektan karaa ka'anii seerullee odumaa qabnu. Wanni nuti jajjabaateetiin sadarkaa kanaan deebisan bira dabre jechuudha. Haa ta'u ammallee akka dubbilee sitti hin jedhamneef hawaasni keenya ammas dhaamsis ni qabu. Inshaallah kitaaba 300 akka kaargoodhaan nu ergitanii mallaqa keenya jecha South Africa nu ergitanii kitaaba sanbura godhannee eebbifannee illee waan irratti oollutti dhaamsa kana nu dabarsinaa jedhanii anillee bakka isaa bu'uureessi nu barbaadu. Jazakallah galatoma namni dumbee fi nallee beekuun mala haa ta'u akkuma itti namni yoo dubbillee hin beekne
رقم حتى ودرو دبين دبتنته أنا وجودته علماء شيخوتا ونمر تصيص إجانا نعم بيسافي دبي ولا لا نيجي مو دبي تكوجا مو هكذا نبغى نتكلم في راجع وانجلو إجانا نعم بيسافي atau kalau tu dah kami israt tiga macam dah kawa Dr. Muhammad Masya Allah Sayyidina awal raga insyaAllah itu bukti yang abdi kawa mulai dari sebentar awalnya skes sama orang kalau kita perlu kisah kerana akaj Yusuf Jafar Yusuf mungkin saya nanti makasih Yasin Jima hajali seperti oleh bodoh mungkin Masya Allah mungkin sana ada itu warna kesannya warga gari gemuruh budak kawa najirat atau kumar tidak laga Yerusalem itu tu kumantun pakundati Nairobi mana lama tahu Oromia kata teh haji dulu mungkin isani walberada benda wahumda jazakumullah khairan jazaakum bisin bayi isu warna raftili wa ilo jantilia surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.